9/2026 oduu sabboonee tokko yeroo kana simbiraan geenya. Shakkamtoonni yakka malaammaltummaa fiintekiin shakkamanii mana hidhaa jiran mana murtiitti dhiyaatan. Artiistotaa fi tiiktokaroota yakka guddaa investimentii fiintek yookaan fiintek investiment waliin walqabateen malaammaltummaa raawwachuun shakkamanii to'annoo jala jiran irratti har'a eebila 9/2026 manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa dhaddacha araadaatti dhiyaataniiru. Poolisiin guyyoota 12 darban keessatti ragaawwan namoota 150 irraa funaannachuu fi hirmaannaa shakkamtoota dhuunfaan yakka sana keessatti qaban ibseera. Abukaattoon shakkamtoota gama isaaniin qorannoon hafe otoo shakkamtoonni mirga wabiitiin gadhiifamanis raawwatamuu danda'a jechuun falman. Itti dabaluun shakkamtoonni maatii akka bulchanii fi kaan ammoo rakkoo fayyaa akka qaban eeruun mirgi wabii akka eegamuuf gaafataniiru. Manni murtichaa falmii gama lamaanii erga dhaggeeffatee booda murtoo dabarseen poolisiin qorannoo isaa akka xumuruuf guyyoota dabalataa 8 hayyameera. Shakkamtoonni rakkoo fayyaa qaban yaala akka argatanis ajajeera. Beellamni itti aanu eebila 17/2026 akka ta'u murteessuun poolisiin qorannoo isaa xumuree akka dhiyaatu ajajeera. Qubni keenya ammayyuu Qaataar irra jira jedhan pirezidaantiin Iraan. Pirezidaantiin Iraan Maasuud Pezeshkian Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsaa jirti jechuun himattee haleellaan Iraan Libaanos irratti raawwattu waliigaltee gaameef bitamuu dhabuuf agarsiistuu hamaadha. Yaadni Pezeshkian kan dhaga'ame waraanni Israa'el haleellaa jabaa haleellaa qilleensarraa 100 dabalatu Libaanos irratti raawwachuun beeksisu booda. Ministeerri muummee Benjaamin Netanyaahuu gama isaaniin Israa'el yeroo fi haala barbaachisaa ta'e hundaa keessatti Hizbollaa haleeluu itti fufti jedhan. Maasuud yaada Tiwiitar yookaan X gubbaa qoodeen Libaanos haleeluu itti fufuun mariin nagaa hiika akka dhabu godhaa jedhe. Dabaluun qubni Iraan ammallee Qaataar irra jira jedheera. Gama kaaniin ammoo dubbii himaan paarlaamaa Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun gatii guddaa baasisa. Deebii jabaas qabaa jedhan. Muhammad Bagar Galiibaaf Libaanos qaama waliigaltee keessa adda bahuu dandeessu miti jedhe. Kana haaluu fi duubatti deebisuuf iddoon hin jiru jedheera. Haleellaa baname hatattamaan dhaabaa jechuunis dubbate. Xumura irratti Doonaald Tiraamp aangoo irraa ka'uu qaba jechuun Ilhaan Omar waamicha goote. Yeroo hedduu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin kan walqeeqxu bakka buutuun paartii Dimokiraataa Minisootaa Ilhaan Omar pirezidaantichi aangoo irraa kaafamuu akka qaban waamicha gooteetti. Ilhaan atakaaroo waraana Iraan waliin taasisuuf doorsisa inni taasisu eeruun toora miidiyaa hawaasaa X irratti akka barreessitetti doorsisni Tiraamp kan nagaa fidu otoo hin taane haasaa baay'ee hamaa nama dhukkubsu jette. Kanaaf Doonaald Tiraamp aangoo irraa kaafamuu qaba jetteetti. Namni maraataan kun biiroo sana keessaa baafamuu qaba jechuun itti dabaltee waamicha ishee dhiyeessiteetti. Torban tokko keessatti Ilhaan pirezidaantichi aangoo irraa akka kaafaman gaafachuun kun yeroo lammataati. Miseensotni mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa gariin iyyata aangoo irraa buqqisuu ka'aa jiru xiyyeeffannaa keessa galchuun qorannoon akka taasifamu gaafataa jiru. Seenaa keessatti pirezidaantonni Ameerikaa 3 mana maree bakka bu'oota uummataatiin aangoo irraa kaafaman keessaa Andrew Johnson 1868, Bill Clinton 1998 fi Donald Trump 2019-2021dha. Haa ta'u malee tokkollee seeneetiin yakkamaa ta'ee aangoo irraa kan kaafamee hin jiru. Richard Nixon bara 1974tti himanni aangoo irraa kaafamuu isa mudatee ture sagalee mana duraa aangoo gadhiisan.